Ammoo waan beekte si mana wal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo hundi keessanuu nagaa qabdanii fayyaa arra deebinee isinii dhufnee jira. Ana akkuma nabeetan Mage yookiin magartuudha. Arra waa yaadeti. Akkanumatti osoo hin taa'u jiru waa yaade. Maaliif viidiyoon daliinee jee lafaa kee. Abdiin prank godhu deema. Waa inni na godhin irraa kafalachuuf deema. Waa inni na godhin irraa kafalachuuf deema. Prank nan isa godhuuf deema har'aan tana. Inni ni beektaa akkuma dura wal fuunee irraa eegallee ilmoo Fedhu jira. Bakka jechuun dafnee ilmoo dhaluu qabnaa jechuu jira. Angin osoo xiqqishoo turre gisna jaani. La dafnee akka dalluun fedhaa bakka jechuun akka turruun fedhuu jechuu jira. Har'aan tana sanirratti yaadeetiin prank isa godhuuf deema. Bakka wallaahi haraama. Jechuun sanirratti har'a ilmootu natti hafeen jaani. Ilmoon natti hafee taaliila manatti godhamu godhe. Kaza useetuma osman taa'u jiru itti yaadee waan kana godhe itti yaadee gabbu'ee bitee inni mana jiru. Gizee hunda waan inni naan jechaa ooluf jecha maaliif inni prank godhee sarrifachiisne jeeti. Qaagaa jechuun ni jira. Saniifuu waan kanarratti gabbee tirreef tanagdee dhufe prank isa godhuudhaaf fedheeti jechuudha. Qabaan garaa namaan tana garaan qabu isuma prank godhuuf amma arku jirtanii laasirratti yoo arku jiraattan sarara tokko qofa qaba. Sarara tokkichi qaba isiniif mul'atan fakkaata. Sarara tokko qaba. Sarara tokkichi kun akka garaan qabne nama mul'isu jechuudha. Maaliin godhaan qalama kana fuudheetiin yoo sarara takkan qabaanne garaan qabdu jaamaa jechuudha. Yoo sarara tokko qofa qabaate garaan qabdu jaama. Yoo sarara lama qabaate garaa qabdi jaama. Maaliin jaanan baandan asirratti qalama diimaa kanaan irra barreesseetiin sarara lama godhe ilmoon nutti haftee jirtiin jaan. Samboodhaan jechuun dafee akkana jarjaree dhaluun fedhu bakka ofirraan baasuu fedhaam naamni jaan. Waan inni jiru waliin laala. Waan akka jiru bakka dhaluun fedhu yani ganaa naaf yaatu wal fuunee wajjin turre bakka jechuun andaluun fedhuun jaani. Waan inni jiru sanirratti ni laala. Ni lolamoo maal akka na godhu hin beeku wallaahi laasi. Saniifuu hedduu takka akka inni haaruun hin beeka. Ammaaraachi hin qabu. Inni prank akkasiisan na godhe ani san inni isa. Saniifuu akkana sarara asittiin hin barreessaani. Sarara akka arku jirtanii sarara takka qaba. Sarara takka hin qabdu jaamaa jechuudha. Garaan qabduudha jechuudha. Waan takka garaan hin qabdu jaama. Yooni sarara lama godhe ammoo irratti qalama diimaa kanaan barreessee lama kun godhe garaa qabdi akka garaa qabu mul'isa jechuudha. Saniifuu bakkaan garaan qabaa ofirraan baasuu fedha. Bakkaan dafee akkanatti jarjaree ilmoo dhaluun fedhu. Xiqqishoo mataa walumaanuu naaf yaatu waliin akka bashannanuun fedhamu namni hin jaani. Maal akka inni jiru ni ilaala. Walumaan turreeti waan kana goonaan isin jaa. Yoo qalamni naaf godheef naa godhuu baate Allahu alam garuu ni mokkora yoo haa godhu taate. Ni godha. Lola abbaa lama ta'ee jira. Annaa godha jeetu yaanne. Ginnaa godhe abbaa lama naa godhee jira. Lola abbaa lama. Bakka ammaan tana isarratti hin dawwalaa qaba. Dawwaleetni dafee kottu sin barbaadaan jaani.
hojjetu inni dhaggeeffannoo waan inni jiru. Yaa mujjatti. Oye, Gar. Oye. Eessa jirta isaa? Dhufu jira. Fardiin si barbaadu jira mungkin daftee dhufuu ni dandeessaa? Amma moo? Okay, daqiiqaa lama na eegi. Maal taate? Akkam fardumaa hin si barbaade. Walaa? Ayyee si dhufeesh daqiiqaa lama. Bakka dafee qottaayyee. Okay. Bakka inni dhufu jira. Kaameeraa kiyya dhuunfadheetiin yeroo inni dhufe waliin ilaalaan isin jaa agarsiisu. Bakka amma kaameeraan dhuunfadhaan isin jaa. Kaameeraa dhuunfadheetiin hulaa dhadha'u jira hulaa jalaa bannee. Waan inni jiru waliin ilaalaan isin jaa. Na hojjetu raaju. Mul'ata bakka kaameeraa bakkeenii nagarree haayadheetiin jira jalaa ulaa bareedee dhufa waan inni jiru waliin dhageenya yaarraan tanagaa gizeen akkanatti kan agarsiisee garaan qabaa jeen lililili jee boodarra fudhaan baasuun jeen qiyaamaa bisaanii beekani waan hundaafuu ilmoo firaa baasuun haraama guddaadha hundinuu kananii beekaa garuu ammoo inni nu prank akkasii san deengaddee na godheemi allee narraan kafaladha ulaa dhadha'u jira jalaan banii dhufa. Wallahi. Agar mati ho. Akkamitti si barbaadee si yaamee? Naannoo irraa taate ammoo si biraa bahee. Inni akka amma irraa. Amma si yaaduu hin danda'u? Daqiiqa mataan si biraa bahee agarumatti ayyee ammoo si yaadee jira garuu fardiif maaliif wayiif si barbaada jettee sanaaf yaa. Akkasuma yaadee si barbaade. Akkas taanaan rakkoo qaba. Ammoo si yaadee jira. Shaaworii seenuu fedhamna. Surprise si qabu. Surprise janaaf. Maaliin? Maali? Gammiti. Maali? Gammiti. Maal gammata? Maal na gammata? Waan abitte? Maali? Surprise si qabu. Maaliin si? Antena. Gammiti me. Yaa osoo laallee. Natti mul'isi gaawwanti nan godhini. Osoo laalle. Osoo laalle. Kophee akkan jenne kophee anuu ni qaba kophee naan bittu silaa fu'ati. Surprise. Kana booda naan kennu kophee naan bittu. Natti garsiisi gaa. Natti garsiisi. Maal? Inde? Wallahi jed. Wallahi jed. Me wallahi jed. Wallahi. Ya? Dhugaa keetii keetuma? Wallahi natti keetuma? Yaa miti lakkee kana maatee jiraatu. Wallahi wanti ilaaltu si nama tola. Waara mala alhamdulillah. Yoom laalte? Akkati gabbaati. Akkuma gabbee moo? Akkamitti kophaa laalte dhufa? Laalee gaa jechuun waraqaa dubbisee ilaalan godhe.
Maashaallah namatti tola wallahi. Ammoo waan beekne si godha wallahi. Amma naate wallahi naate maashaallah ga. Wanta ammasite. Duraan si hundaadha. Duraanis naate malee. Amma akkuma ati feete si ta'a. Wallahi si. Sarara lama bara. Tokko lama gisate akkamta. Ni qabda ka garaadha. Wal lama yoo ta'e akkasuma. Takka soo ta'e homaan qabdu. Aboo dhugaadha garuu. Wallahi doktora bira deemna ganama akkas ta'e. Bas yaani ansiimeetiin jiraama akka dafneen immoo dhaluun feene. Dhaluun feene maal jechuun? Maal jechuun jechaa ture. Aha akkam godha jetti duba? Jechuun biyaansi haga amata takkaa wajjin osoo ilmoon dhabde jiraachuu qabna jechuun ture. Siin jenna. Hayyee jatti shi erga garatti qabattee waan maal godha? Maal godha? Erga gara qabattee. Qaagana baatii takka qofaa ofirraan baasa. Baasaa waan akkamii asirratti maal taate irra? Nagaa qabda? Baasaan maali? Bakka ittiin dhaluun fedhu. Dhaluun fedhuun maali? Ofirraa ati ofirraa baasuu yaada qabda? Akkamitti? Akka ani loo fedhus ni beektami. Akkamitti ofirraa baasa jetta duuba? Jechuun biyaansi amata takka hojii taa'uu qabna siin jenna. Amata takka taa'uun waan jiru garuu erga hafee booda akkamitti maal gochuu edda? Ofirraan baasaa. Waan akkanaa dhiisudde. Wallah waan akkanaa dhiis. Waan akkanaan dubbatin. Sanarraan baasuun haraama ni beektami. Haraama akka ta'e. Karaa rabbiitis akkuma waan nama ajjeesteeti ilmooti ajjeesteeti. Kanaafuu ofirraa baasee jechuun maali? Bakka sun zigichuu miti kan mallan. Maaliin wanti zigichuun? Haadha ta'uuf. Haadha ta'uuf waan hundaayyuu ilmooti yaaf anaatu jira siifis jechuu. Kanaafuu maaliin wanti ofirraa baasee jechuun maaliin wanti rakkatte? Ati nuuf jirtanii haagin haadha ta'uuf zigichuu miti waaqa. Fedhii biraa qabdamoo maali wanti akkas si jechisiise? Taa'e kan nama faccisin wallahi. Laa wanta akkana sirrii gaarii miti. Waan akkanaa yaaliin deebitee jechuudha. Akkamitti namni garaatti qabatee ilmoo ofirraa baasa jedha? Maaliif hin jenne? Simatu akkana jalaa jira garuu? Taa'e wanta akkanaa gaarii miti wallahi deebitee akkas hin jedhin. Akkasichuuf na yaamte sarpiraayizii jettee kan amma natti himte kanaafi? Sitti qaasii meeqa waan gabaa hin qabu. Muddee waan akkana dhiisi. Maaliin dhiisi? Maamaatii wallahi waan akkana dhiisi. Wanta akkana gaarii miti waan akkana yaaliin. Gammachuuti daqiiqa takka na jalaa balleessita akkas jettee? Ana duubatti wanta gootee wallahi lazim sirrii miti. Duubatti akkanumaa takka hin goonee fi meeqaan si himuu jiruuf. Ammas deebitee ani ilmoo ni fedha. Kanaafuu waan akkana yaaliin siin jedhe. Ishi? Shaayisa. Nanaarsin kaa? Hin fedhuree? Hin fedhuun maalisi? Erga okay ati geessu feetaa ilma kee? Jaaladhoo sun ta'in bakka jechuun dhaluu waan hin fedhuuf jechuudha. Sambar jalqaba dubbanne xiqqoo turraa jenneemi. Ergasii koo osoo hin beekin hafeemi. Erga hafee maal reewwan ati jettoon? Afraan baasa. Waan akkana isin dhagawane. Maaliif? Laa waan Tole akkana. haram deemtee osoo hojjaa osoo hojjaa. Wanta akkana dhaabika. Haram deemtaa iyyuu. Akkas hin jeen ishii. Ilaala. Waan fedhe iyyuu ta'u ilmootee nyaami. Ilmootee inni guddifanna. Waan fedhe baratis fedhii qabdaa inni turaa jettee malee immoo rabbiin fide waan rabbiin fide immoo hayyee jettee fudhachuu qabda. Wanti biraa kaatti dubbattu maali? Dhugaa akka anamaan haadha ta'uudhaaf si jechuun miti. Ute. Nama uffachiisaa jirta wallahi lazim. Waan akkanaa yaaddayyuu jedhee yaadeen beeku. Jechuun aanillee waan akkanaa hin godha jedhee yaadeen beeku. Garuu gaafa qachuun erga isheen haftee hin barbaanne gaa. Daqiiqaa takkatti gammachuu tiyyana keessaa balleessite wallahi lazim waan akkanaan dubbatin kana booda. Ishi? Haftuu hafteemi? Bas gammachuudhaan ilmoo teenya guddifanna. Naannoon fadhuudha. Maal taate isaarra amallee kee maal ta'e? If jijjiiramaa jirta bara. Maalum balleessaa mana hin feene siin ta'e malee. Maaliif hin feene nan jalattu? Maaliif hin jaalatu? Yoo na jalatte akkamitti ilmoo ta'e hin fedhu jetta? Maal tanti qaba? Waaqee ka teenyuma namaani ilmoo irraa
أنتوا أكملتين فيديو يتوان غير قبض سنو وان ربنا فين أكملتني قول إيت سرّا دلون فن ها سرّا دلون فن أنا سرّا ما يسرني كوسين أبودي وانا كناتين والله دبي نتين دولين بانا والله نتين دولين والله كوسين مو نتشوفها يدري ما يعني ستاشو ها ما أدري كوسنا كنا هاتي أما عندنا ilmoo fedhu tinjiru sinji maaliif na taraddoo jiddu tanaaf akkana sinjee balee sirraa kumtin duuba hoo akkamitti ofirraa baasee ta'e watiita kun simaafuu sirriidha wanta akkana jechuun haadha ta'uuf namni osoo sibichuun ta'in akkamitti ilmoo fiddan Mageetiya wanta kana akka wal nuufachiisu yoo ta'u osoo ati wanti jettee ani ilmoon fedhu sin jedhe ufumaa kiti yaadi ati garaa itti qabattee baasii ofirraa osoo sin jedhe ilmoon fedhu ani ufii keetii yaadime maal si dhagama deebitee akkas ga'eetu tasaa yeeshi bayyaan Hottu haramni hayyee hottu bakka hottu hayyee bakka hottu maal hottu eesiiba maafish beebii ibirraa baasuun isin jirtu ilmoon isin jirtu maal jettu kun maali kuni maali maa koosta nutti prank tish waan akkanaatiin bira kunillee moontidha namni maal itti dhagaamaan jettu tish wallahi lazim waan kunisaan prank ta'uu isaati namni prank akka deemuun arganneere yes maal taatu amma wala na gammachiiste mee ishii kun ka'eenyuuti wanti lamaa kun ka'eenyuuti awwallawa ka'eenyu fiddee dhufte kana ka'eenyu fiddee dhufte godhe bakka reefun tanos mantaa jiru atiitu gisee wanta ilmoo jechaa oolan saniif wanti gisee fibbitee kana godhe kana qalamaan akti godhe dubbanu eegga dure fi anu maal ta'e mee asu amma laalee sirriitti laal qalamnu bar sararri isaatu sirriitti meeti sararri isaatu sirriitti sararamne bara way miila hayya meeti inni adda facaaste haatti cabsite sararri isaatu ba sirriitti sararamne anu maal ta'eeti kana sittis annaan dhufne wallahi mee ijoollee biraan kaastee daqiiqaa tanatti fiddee ati akkamitti gabbaatee kana bitatte garuu naa akkamii gabbaatee kana bitatte gabbee bitadde egaa akkanatti irraa harkaddeetiin jira yeroo qahottu salaam jeerreen ilmuudhaan illee prank nama godhuu jalqabamee jira kunoo kana rakkoon kun warri yuutuuba isaatu hedduu takka ilmoo sarba kootu si barbaada haajaa gara bituudhaaf si fedhaan aan jettee dhufee asii erga dhufee immoo sarpiraayizii sii qabaan aan jettu sarpiraayizii sana immoo natti himtee ergaan gammadee booda hin baasan aan jette garuu akkamitti yaadni kun si dhufe akkana na goote Osman saya tahu nado. Kan masih ada yan? Wallahi na arste jirta garuu. Osoo akka madhugaatiin akkas keessa ta'e akkas ka dubbatu ta'e waan natti dhagahama beektee garuu maal natti akkanatti dhaga osoo si maayuu ta'e maal sitti dhagahama? Dengedda maaliif akkas na goote? Irraa kafaloo doorri naan jette. Irraa kafaladhee yes. Na argattee jirta arrisiisi. Wallahi na argattee jirta. Akkasuma immoo kama dhugaa du'aa nuuf godhaa ani ilmoo fedha. Ammaan tiran fedhu. Isin amman fedhu akkasitti garuu isin du'aa naa godha akkasumatti jechuudha. Ilmoo abbaa fakkaatu kaana fakkaatu sanuu dhiira fedhaan. Dhiira fedhaan sanuu asuma prank na goote jechuudha ammati. Gammanne hirrifanne. Nahiyaa naftaa basaan gabbayaa dhufu asoo haajaati yen fixatiin dhufe. Bakka ciao bye bye. Pranking haaran tana akkana fakkaata. Harkadheetiin jira jeetii yaada. Warri channel keenyaaf haaraya taatan subscribe nu godhaadha. Haga deebinee voice challenge voice prank biraati walitti deebinutti nagaan turaan sinjaa hedduu takkan isin jaalladha. Warri viidiyoo keenya laaltanii like gootanii comment irratti illee nu jajjabeessu jirtan hedduu takkan isin jaalladha hunda keessanuu galatooma bye.